namni abdii kutate dubartii furdoo fuudhaa jaan hayyoonni. Wayyoo Akka sagalee ol qabatee haasa'u gartee akka waan inni jecha jiru hunda sirriitti adda beekuuf dawaa sagalee isaa ol kaasuuf hin sirra. Abbaa sodaataa dhalaan tumtu yoo dhiira taate maaliif dhiira akka teetii hin tumne yoo onnee qabaatte dhiira akka teetii tumne Muhammad dhufee liqii fidii liqii sirra jiraa jee mana dhufee na barbaadee gisaa manaa na dhabe sagaraa hunda seenee na barbaadu suni narraa du'e. Akkas taatu asosoon taane bakki dhaquu qabdu. Kiliinika Burzuuzaa achi dhaqee dawaan isaa hunduunuu achi jira. Warra Burzuuzaa san gaafadhu asii miti kun gabbachuun akkami jira saatis guyyaa muka baannaa halkan luka baannaa waan jiru ni beektaa na dhiisa. Innaa lillahi boo maaltu kana si godhe ajaa'iba immoo ol kaatee deemuun kee kunu dubbii bakka irraa kaatirraa siimuu maal irratti wal loltaniiti kana hanga fuulli kee wallaalamu gootti akkatti sirruun rukutee caccafagee kana meeda fi gaggabaabsinaa himi lakki waa walillee lolle fuuldura isaa dhaabbadheetumaan yaa gurbaa sodaataa dhalaan tumtu yoo dhiira taate maaliif dhiira akka teetii hin tumne yoo onnee qabaatte dhiira akka teetii tumne nu gorsisine bada sodaataa fuuldura isaa dhaabbadheetumaan akkana qofa jee wayyoo anaa nyaatu duuba deebisaan isaa maal ture maal sin jeenni achi booda waan inni wallaalee tureef waan inni naan jiran hubadhee adda baafachuu hin dandeenye. Arra maaltu argame immoo fuullee hedduu takka ifee jira. Biroo xiyyaaraan liqiin irra jirtu sun hundinuu kafalamtee jirti. Santuuqa fuula xiyyeebse. Yes! Garuu ammoo biroo xiyyaa eessaa harkattee firaa kafalte. Edaa'uu qarshii takka illee hin qabu naan jette. Amma qarshii takka illee hin qabu laal namtichi nalleqee irraa liqeeffadhe sun edda du'eetii du'aan isaa ganama kana argame. Arraan tan immoo maaluma natti haasasa gurbaan kun. Gurbattiin nana duuba gurbaan ati liqee irraa liqeeffatte duun liqee farraa galchuu jechuudha. Maaltu si gammachiiseeti gurbaan du'e malee liqeen sarumarra jirti barammaa'u. Liqeen irra jiraatus kana gammachiisu. Namni ammatti dhufee liqee fidii liqee sirra jiraa jee mana dhufee na barbaadee gisaa manaa na dhabe sagaraa hunda seenee na barbaadu suni narraa du'e guyyaan harkadhetti maatii isaatii kenna walii liqee. Yoo akkas hin taane immoo guyyaa akkaraatiin kennaaf. Kun gammachuu guddaadhaati maatu si rakkise. Abdullee ati eessaa jirta? Ammaan bakka dalagaa teetii si barbaadee si dhabee dhufe. Dhugaa keetti har'aa akkuma na dabbareetiin faraa deddeemu jira. Dhugattuu maaluma taate akkuma lilligiddee qaqqabbanooyte deemta. Maali maatu si harkate? Meetti dhiisita xiyyaa tana Maali hojii mukaa tanaatu sin ta'ini? Bargaati hojii mukaa dalaguun tun akkuma wallee waan sin ta'in fakkaatti hedduu takka huqqattee huccuu keessaa kutte. Maali? Haatuuni beektaa miti gabbachuun akkami jira saatis guyyaa muka baannaa halkan luka baannaa waan jiru ni beektaa na dhiisa. Yaa gurba mana ispoortiitiin jalqabee naan jeegaa maali seentara banattee dalasiisu jirta ijoollee. Yaa gurbaata durii naasoita nama ispoortii dalagu bichaan luka baadhata. Jireenya keessattis bar halkanuu luka baadhannee bulla. Akkam jettamu warra waanuma naan galle takka haasoo jirta. Maali jaartitu ispoortii na dalaisiisi jee miila si gubbaa kaayyatamoo maali akkamitti miila baadhachaa bulta. Haadha mana teetii xiyyaa wajjuma rakkanatti fakkaatu moo isin miila lamaan matarra si kaayyattee bulti. Yaa gurbattiin na dhiisika hangaan aannan kun adiidhaa siin jee siimuu maaliif feeta. Way ajaa'ibumee waa hundaan dubbisanii waan takka beeke kaani jira. Duuba firraanuu gabaabsiteetuma haala kan rabbii gijaa isii wajji rafnu bar miila ol qabeetiin taphachiisaa maan alin jenne firraanuu. Abdii kutadhee hin taa'u yoomuu laay hangam bilisoomee ol godhee deemuu pandam tereremdem indaadhaa booyinii fadhu hoggayyoo je artist Ismail Musatu Rabbi rahmataa godhuufi dhugaa dubbachuufani ammaan tana yaa biroo kiyya waanuma abdii jamaa qabu abdii kutadheetiin jira.
Maal naaf dhaamtame? Eega abdii kutattee laabbiroo kiyya maal godhuu qabda seeta? Dubartii guddoo fuudhuu qabda dhageesse namni abdii kutate dubartii furdoo fuudhaa jaan hayyoonni. Wayyoo anaa nyaatu. Meeta dubartii furdoo fuudhu sin dhibiniti. Hoggaan dubartii furdoo fuudhe niin akkamiin godha kukkutadheetiin nyaadhaa mooxilsi godhadheetiin foonsiisan irraa nyaadhee abdii horadhaa natti himeet. Maal godhuu qabda seeta? Dubartii furdoo tana eega fuutee booda gaa isinuu gabbattuudha ni ulfaatte waan ta'eef osoo tama isii ulfaattu tana as gamanna garagalchitee achi garagalchitee achi booda miila hunda matarra kaattee maal guutuutuma ulfina sii kana osoo tama guyyuma tokkoon isii tana dandee ol fuudhee harka lamaan qaama sii guutuu harkarra baadhadhaa osoo jetteetuma isiin hannaannisuuti abdii horattaa gurba. Biroo kiyyaatiin hin beekne malee ani nu dubartii furdoo hin fedhu silaa akkaan fedhetti abdii kutadheewu. Kanaan dura gaafa takka ni yaadadha osoo mana ispoortii qaroo jirru anaa umriitti 20 takka immoo 20 akkana bakka michoota akka jira wajji barana ispoortii si waggaa takkana dura baratti bakka furdoo tana yoo xiqqaate urmii 60 70 akkan seenti san bakka barsiisaan isii tana wajji shaakalchiisan jaa intalti bakka hedduu luka na kaasuu hin dandeessu luka takka gidaa isii fuutee miilara na keessanaa dhaabbatu. Akkatiin surru wali jeetuma hudduun gana teessifti miila tokko taasisan hunda danda'u isiisan na cinkiteetiin sa'umaan isiisan hoggwaa miila kaasuu bartu jee miila si ol qaqqabuutiin heeffadhee mana ispoortii sanuu jibbeef raadhise jireenya keessatti an abdiin kutadhe jee dhalaa furdoo hin fuudhe akkam abbaa kiyyaatiin taama ni rafnee ni jenne miila si ol qabuudha barbaachisaa ta'eef dalagaan naabaa saniifuu maraadheetiin cehaa jechuu saniifuu namni abdii kutate dubartii furdoo fuudhaan kijiba siggabaa. Maal taate eessaas dhukkubaayii gama keenya dhufte himadhume. Yaa doktor kiyya waan illee dhukkubne fayyimaan qaba. Abbaa mana kiyyaa torkan gisaa rafu hirriba keessatti haasawa. Sanumaa fi gama keessan dhufe. Tole akkas taatu dawaan isaanii jira dawaa siif hin barreessaa. Achi deemtee faarmaasii dhayitee fuutaaf. San booda xiqqoo xiqqoon ganama galgala akka fayyadamtu itti himta. San booda xiqqoo booda irraa bada. Hai doktor, akkamitti kana jetta? Ambara akka fayyaa waan sanniisuu fi miti kan gama keessan dhufe. Yeroo haasa'u akka sagalee ol qabatee haasa'u gartee akka waan inni jecha jiru hunda sirriitti adda beekuuf dawaa sagalee isaa ol kaasuuf hin sirraa fudhachuu dhufe malee dawaa isa fayyisuu miti kan hin boru dhufe. Akkam jettaatummaanu? Akkas taatu asosoon taane bakkee dhaquu qabdu. Kiliinika Burzuza achi dhaqee dawaan isaa hunduunuu achi jira. Warra Burzuza san gaafadhu asii miti kun bakka nama fayyisu malee bakka fayyadama namatti dabaluu miti. Saniifuu deemtee kiliinika Burzuza san dhaquu qabdan sin jaa. Tadeen.